qeerrotiin gahe egalee hanga ammaatiif jalaan hafne ammi qabdi akka obboleessatitti yoomiyyuu gargaaruun dhiisu isiniif jecha egalee isin ani isii miidhe fi isii fayyadee fi maali isin hin beekti garuu mootuyyuu gartee 70 narra jirti osoo gartee anuu isa mallaqa namaa kanaanuu waa taheeyyuu muzammil gartee idaanamaattu irra jiraa du'ee naan hin jedhamu. Muzammili waattu ajjeese jedhan malee idaanamaa hammana ga'utu irra jira. Saniif du'ee. No, muzammil dhaggeeffadhu. Sagaleen kee jira muzammil. Hawaasni kun guutuu si jaallatala. Hawaasni kun guutuu muzammil. Quuftuu biiftuun odoo namni waa balleessi. Odoo biiftuun rakkatteedhaan yeroo hawaasni akkana duuba nama kana bari. Atillee akkuma sana siigalee hawaasni Oromoo jechuun akka bishaanitti siigalee garaati jallisatti uummata sii jallatu. Siigaluu qabaatu. Ani guyyaa takka keessa ittiin aarii laal obboleeyyan ta'eeti haguumee kana. Callaan bakka irraa deemu irraa quban qaban bakka mallanni irraa deemu isaan hin beekan bakka mallanni akka dirsaati gad deemu irraa quban qabani mallaqaa isaan maal walii obboleeyyan teessanii irra tarii uummata kana irraa rabbituun argisiisinii mallaqa kanallee beeka ati wanni si galuu qabaatu namni kuni acabcaabiini waan ati jettu hin beeku ati ammallee gartee wanni irratti si galatoonfadhu an baay'ee tokko ammallee gartee yoo ati dongorte akka ammallee agartee ijoollee qotoshuu kennaatitti siin lolla yoo ati sirreessite deeggar. Ani acabarbaarii tultullaa guutuun isee jedhee garafee koobii takkatti nama 30 irratti ol mana sitti mala. Wallaahi namni an beeku namni mileena meeqa baasu Bomboliina meeqaaf leenca meeqa maqaa keetiin ol darbatee si bira dhufee naa hudduu addaan qabee hudduu diimtuu si mul'isa. Garaan na gubatee qoophisitti ol darbe mana kee gadiin dhiisin jedhee. Dhageeffadhu. Ammallee waca uummataa uummanni mallaqan beeku obboleessoo dhiisiiti obboleeyyan ta'eeti. Ka haasa'u kunillee haa haasaanii dhiisi. Ka kallattiidhaan si dhufe iska xiqqee agaati birraa dheengadda ibidda bobaa jala facaasuu ennaan anaafatti immaa si dhoggine dhuffadhu dhiisu mata harree kanan tuqin jedhee ijoollee jatanii iyyisiiseeti. Jaakeetti irraa baasa jennaan dhiisisin jenna hin dhiiftu. Ammallee ittiin aarini alhamdulillahi rabbil alamin argisiifte hanga ilmoo namaa argisiiftu. Ifatellee galata ofii gatii ofii argata. Akka nama tokkootitti rabbiin galmaan si haa ga'u ati jabaadhu. Mallaqa uummanni irraa quban qaban horiin bakka seenuun hin beekan isaan. Irra laali. Baay'ina namaa osoo hin ta'in nama agartee kuma diidamaan argine jira obboleessa kee. Nama callaa walii qabee horiin bakka irraa deemu bakka irraa dhufu akka itti yaa'u hin beekne jira. Kanaaf obboleeyyan teetii qalallee godhii yaadi malee hangaruu mana kee gadi dhiisuu keessanii dhabuu irratti achis siiquun dheera. Ani kanaan miti kana agartee waan ofii cabaqaa baane kana dhiisinurraa. Gabbibbiin xineetiin ibidda nama raamsaa baane kana dhiisinurraa. Kanaan miti bakkee hin dhufa isinummaan dhufa. Ummata namtolchee ateette sanitti achi sirraa kaase. Dhugaatitti. Yaa barsi yeroo kenninee fi akka isaan taksiin ta'an malee. Humnatee san fayyadee beeka. Kootu jennaan nama 10 irratti akka rabbii kana laalti fus jedhaa dheetu. Nuti garuu akka isin waan akka keessa hin jirre. Gabaabsee sii mala. Warri amma si ajjeennaa maalii ta'an asraa irratti ayyuu ati liibii ol baatee dubbattu arge gurbaa wayirraa kalaan faadii hin beekaa maal taate kalaan faadii. Ka asraa sana gartee kalaan faadii warra agartee meeshaadhaan ari'ee miskiina irraa qoonqoo buufatutu nu wajjaasa'uuf deema. Wallaahi bashar wallaahi kakadhesitti hima. Gurbaan sun yoo dhugama dhiirummaa qabaate lafa Hedaashaam jedhamtu irratti isa yaame yoo wallaahi rabbii amatanii kadhe ummata silaa waa kararraa malsu kana bakkee qabsiisee jalaa banee bakkee silaa inni bakkaan jiru ni beeka. Abboo dhuftee ennaaniin dhama aanaan jedhe bilookii waree nama sanniise.
Isi dhufanii isi ati inuma dhufan jedhiniin dhufanii maal taate baate ati gabaabsee sitti hima. Inuma dhufanii isi wajjin cinqabe. Bar yoo dhuftelle yoo amma kaleessa amma waanaan jette nama shan moo nama jaha taatee wajjirte gizee dhuftee jettu. Sambooda achi sammaa qabda. Sammaan qabu waan jechuun sagaleen kee hin jiru. Hin deebi'a sagaleen keenya. Meeqoo muut qabadda. Itti fufi itti fufi. Sambooda hin dhufte. Gizee isiin dhuftee jedhu gabbaatee nama na dhiiftee gizaan achirraa bahu gurguraatti ani jaaladhu mirqaana na cufti mirqaana na cufnaan ka'ee gabbaye ani ijoollee wajjin bakka sagantaa bakka deemu qaba. Nama shantaanii akka hoolotaa kanatti akkana na jala yaa'an. Gabbaanii gizee jedhan na dhiisanii ijoollee yaamanii ijoolletti haasa'an. Mijatti wayii akkana gizee kana dhaga'u dhaqeetuma jidduu seenee wakabaan. Nuti akka dhiiratitti haasa'uu beekna malee akkana dhoo haasa'uu hin beeknu nama dhimma narraa qabu jira jedhan. Gizaan kana jedhuun ati muzammilii miti naan jedhan. Yes, of course jedheen obboleessa muzammilii. San booda akka guutuutti na barbaaddan moo nama dhuunfaa takka tana barbaadu jira jennaan akka waliigalaatitti si barbaadna naan jedhan. Eenyu taatanii na barbaaddan gizaan jedhuun ergamne dhufne miidiyaarraa nu ergan midhatti hiikuma 70 gaafataa naan jedhan. Okay, waan ergamtaniif san godhuu malee wanni isin teettaniif maa hin biree jedheen akkana dhootitti walitti deebitanii wanni isin hiitanii. San booda achi kun rabbi sunnina daa godhu bishaan kan. Gizaan haadhatee sansalaa jedhu obboleesso namni takkatti zimzim. Dhiibadhee naaf dhufanii faallaan irraa qabu eegalan yaaki. Dhiibadhee ani obboleesso an namuma ila karama seenuun dhabe. Itti dhiibadhee isaan natti askalaa'uu didan namni naallolaa jiru hin jiru akkuma beera godhatan akirshee gizaan dha'uuf itti deemu irraana qaban. Irraana qabanii dirqamaan gartuu. Tarekaan maal godhaan uummata buufa. Baahit dhumtii beektaa ati maali beektaa yooma sitti as jarjartee iyyuu bobama jala baasii dhiisi malee wanna takka waan wanna uumaa waan wanna jechuun dhiisi nurraan beek hin galuuf uummata kana. Ila yooma isaanuu sitti dhufan nama akkanuma tokkooti wanna siimu uummanni kun mataan xiqqoo nagaan qabu. Bobama isaanii jala qaanqee naa facaatu godhii dhiisi malee keessan seensisi. Harka si najiseensan dhuguma rabbi sitti hima. Wallaahi wabillaahi. Tokkoon isaan dhufa yoo ati dubbatteettu beektaa xiqqoo natti dhaga'ama maaliif? Koottaan jedhiniin namni dhufu hin jiru baate. Maal taate tuni si galuu qabaatu kana. Annatti hin dhuftu osoo duute osoo nama ajjeesu. Waamin anas hin jedhe inu ka dhufee jedhe waan dhufeef gatii ofii fudhatee deema. Kan dhufinii ati koottaa jette inumaa waaminii sin jedhaba. Maal goota nama hin dhufne? Nama hin dhufne kam gootu? Osuma dhufanii iyyuu nama shahaadaa qabuutu malee nama ammallee agartee du'ee ajjeesuu miti. Kalaanfaati. Obboleessoo nuti nama jiruu tana wallaahi laziim jiruu isaan waan guddaa godhan kana. Du'a kana nuti wallaahi akka bishaan dhuginuu kanatti ilaalu. Sababni isaa riskii hedduu fudhanne amma dura duunee galle obboleessoo nuti. Yoo duune amma dura duune malee amma duune nuti nama kanatti amanu. Isin warra agartanii ganaa dhalatee jiraachuuf deemu ganaa waan uf duraa yaaddan saayiboo. Lubbuu ta'e na qabsiifnee jiraannee dhiirraa gabaabse obboleessoo maal gootaati? Yaa. Ana dhiisi baay'ee baana. Ba'anii garuu baay'ee deebiin.